الشمعة حركة فوني كما جمتوتا في داوتوتا خلصوتا كوش ميدياني قوتما كرفتك دكاني قبرما أورمون هرّا مال كيس جرا أسرتي ياد مال كبر ብዙ አጀንዳዎች አሉ ሰፊ ሀተታ ያለው መግለጫ ስለሆነ በዚህ መግለጫ الشمعة حركة فوني كما جمتوتا في داوتوتا خلصوتا كوش ميدياني قوتما كرفتك دكاني قبرما أورمون هرّا مال كيس جرا أسرتي ياد مال كبر ብዙ አጀንዳዎች አሉ ሰፊ ሀተታ ያለው መግለጫ ስለሆነ በዚህ መግለጫ الشمعة حركة فوني كما جمتوتا في داوتوتا كوش ميديا نتورك كوني كوش ميديا نتورك كوباي كسني دياتو كوبي دم كينياتي كوبي دم كينيا رات رتي إثيوبيا إجارومو أوروميا إجاروتو الرسل بتاع مثل رجل جلتي كابسوفتو أورومودا أدي ساميا عثمان كبدي ديات تنجرا أنجا دمراتي أكون فانا تتنا في الركية أدي ساميان يروح كيسني في الدوغلا توما بجانا جان نفتح فياتي ويا بجانا جان جراته بجانا جان ولد ديفينيرو ديراد توري قالتو مبا أيه دنسا إيجا وانجرو كوان بايرتي كاسني مريا نهرة وان ولمجالات تبقى كنا برجاجي وما تريتاتي وان الديمات ترى لني مريانا وايد ما لباتين والكبتان نكاسنا جمنا ني إثيوبيا عنقومسو إثيوبيا كشتي أورومو عنقومسو أكسماسي إثيوبيا إجارة أوروميا إجارتشو إثيوبيا دينه بيا ولا بتاتي أوروميا إجارتشو يادولين جدًا يروى ما كانت يارا ولا فرمسيسو قدّا تاني كده سوشيال ميديا كنا في namoonni gadi anis dhuunfaadhaanis irratti mari'achaa kan jirani kanarratti si adde saamiyaan yaada akkam qabu waan jedhu baruufiin isin affeere egaa mee jalqaba taateewwan tibba kana ta'anii namoonni hedduun irratti wajjin mari'achuu turanii fi mormii kaasanii turan tokko ibsa garaagaraatiin irratti bahee ture tokkollee ni jira waa'ee alaabaa tokko akaasnume tole dhimma alaabaadhaan wal qabate irratti mormii guddaatu ka'ee ture tibba dabre kana adde saamiyaa Usmaan alaabaa tana jalatti gammoojjii fi baddaallee hedduu keessa qaxxaamurtanii jaallan hedduullee itti dhabdanii waa hedduu alaabaa tana wajjin agartaniitidhaan jirtanii dhimma alaabaa kanaan wal qabatee burjaajii tibba kana dabre sana akkamitti ilaaltanii akkamitti si modifaayin gootu. Fayyaa tahee wanni kun Oromoon oggaa garii hujiin guddaan odoo isa eeggatu waan xiqqaa mana keessaa deebi'ee yeroo isaa balleessee akka diinni hujii isaa hojjetuuf hulaa banaaf kana godhuun irraan turre dhugaadha dhaabni tokko mallattoo mataasaa qaba faajjii mataasaa qaba dhaabonni siyaasaa cufti waan ittiin beekaman qaban addi bilisummaa Oromoo jalqaba faajjiidha turte faajjii adda bilisummaa Oromooti asxaa inni ittiin beekamuudha alaabaa tana garuu odoo faajjii adda bilisummaa Oromoo taatee jirtu ummanni Oromoo fudhatee onnee ummata Oromoo keessa seentee jirti. Dhaabaati jechuun nama ulfaata haa ta'u wanni deemaa jiru dhuga biyya san keessatti dhaabbotan siyaasaa gudorgomtoonni cufti faajjii mataa isaanii qaban. Seerri biyya saniitillee akkas jira paartiin siyaasaa tokko mallattoo isaatii ala dhaaba biraatiin yoo deeme itti gaafatamaa jira. Garuu ummanni Oromoo ni jaalata.
ummanni Oromoo jaalala isiidhaaf qaba waa hedduudha itti yaadata odoo alaabaa tanan beekin alaabaa tana qabda jedhamee itti dhumame hedduudha so hoggaa ummanni fudhatee akkana saammate hawwate kana sila ibsa rabbaasuun hin turre ittuma dhiisuudha ture maaliif abbichi paartii biraa keessa jiru alaabaa san mul'ate yookaan boordiin filannoo san haa gaafatu yookaan seerri biyya sanii haa gaafatu malee waan kana ibsa san baasuun xiqqooni ulfaata ammas karaa kaaniin yoo laalle alaabaan Oromoodha alaabaan teenya jechuudha Oromiyaa walaba taate dhiiga ilmaan siitiin jaarree irra dhaabnaa jedha Ka'arra sila alaabaa tana namni tokkolleen fudhatee hin deemin jechuun irra ture waraana bilisummaa Oromooti. Maaliif jennaan wareegatti kafalaa jira. Ila daqiiqa amma nuti teenyu kanatti wareegaa kafalamaa jira bakka adda addaatti. Namni ittiin dhumaa jira. Gabaree qotee bulaa keenya hawumaa quban qabneetu waraana nyaachifte jee ittiin dhumaa jira. So galii alaabaa sanii kaayoo alaabaa sanii adeemsa alaabaa sanii guutuu harkaa qabu waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. So paartiileen karaa nagaatiin dorgoman waan xixiqqaa kanarratti silaa atakaaroo keessa wal nequu baatanii gaariidha. Yoo dandeenyu eega karaa dimokiraasiidhaan qabsooyna jedhan dandeeman walitti dhufanii waan tokko isaan yuunitii godhu uummachuudha. Maaliif karaa dimokiraasiitiin sossoona jedhan seeraa fi seera biyya sanii fudhatan jechuudha. Seera biyya sanii kadida waraana bilisummaa Oromooti. Heera seerri kun namiidha Oromiyaadha diiga saba Oromoo balleessa heera seerri biyya sanii hundeedhaan jijjiiramuu qabaa kan falmachaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Paartiileen siyaasaa Oromoo kan kana fudhatee waan jiru waan kanarratti wal dhabanii atakaaroo keessa wal naqanii qaban. Wanni takka eegamu onni hawaasaa keessa seente. Onni hawaasaa keessaa baasuun barbaachisaadha miti. Waan tokkoon si yaadachiisa. Bara 98tti 89tti magaalaa Anjiru tana keessatti alaabaa Oromoo faajjii bareedduu tana gaafa dura Osfaanaan dhaabbate dirree kubbaa nequudhaaf namaatu irra wal fixaa ture. Hin seentuu fi hin seente irratti. Dirree Osfaanaa arra kubbaa itti taphatan tana kanatti isiidhaan faaya goone tana akkanumatti hin seenne alaabaan tun qabsoo meeqaan seente aluma kanattu jechuudha. So waan ummanni kiyya ji'ee fudhate ummataaf dhiiftee eebbifta malee atakaaroo biraa irra kaasuun waa walirra baasuun dhugaa an kun necessary teenatti mul'atu. Maaliif ilmaan Oromootiitu dhumaa jira. Ollaa bakka waraqaan tun irraa baatu kiiloomeetirii meeqarratti Oromoon rashanamaa jira. Oromoon hidhamaa jira. Daa'ima ama 5 gujii keessa kan hidhamee jiran. Daa'ima ama 3 baakota bee keessatti ni hidhamee achi buuteensaa ji'a 3 agaramne hajaan. Dhaabboonni Oromoodhaa waan lubbuu Oromoo balleessaa jiru kanarratti ibsa kan nutu irra jira malee keessa keenyatti atakaaroon uumuun irra hin jiraatu. Ammas Oromoodhaaf wanni tokko hoggaa dhalate nuti Oromoodha. Saba biraan qabnu. Oromoo mataanee jiraachuu jira. Oromoo mataanee jiraachaa turreessi. Qaama kiyya kanarraa yoo bakki takka irratte Oromoo tokkootu irrate jechuudha. Maaliif Oromoon qaama guutuudha. Miilli kiyya tokko yoo irrate irrinaa jira. Harki kiyya tokko irrinaa jira. Kanaaf Oromoo waan ta'u cufa gandaa fi maqaa fi waan wali qabuun kun silaa dhiifamee gaariidha. Namni qabsoo Oromoo keessa jiru. Namni ganda bu'ee qabsoo keessa jiru hin jiru. Namni gosa bu'ee qabsoo keessa jiru hin jiru. Namni abaluun kiyya bakka tana haanaa bu'uu ji'ee kaayyates hin jiru. Namni fedhiidhaan qabsoo seena. Ifiisaa bakka bu'ee ifiisaatii falmata. Tanaaf wanni kun hoggaa gaarii akka waan karaa kutaa geessuun arka karaa gosaa karaa amantii. Amantiin takka illee nama bakka hin buufanne kutaan tokko nama bakka hin buufanne. Oromoon waan dhufe tokko akka Oromoo furee furmaata itti kan nu qaba. Akka Oromootti haasawee furmaata kan nu qaba malee fuudhee abaluun kun kiyya kun yoo keetee kaanis keetumaa bara. Kaanis keetuma. Kar adda geessituutu hin jirre. Nama lama ka yaadarra wal dhabe yaada san araarsi malee jidduu teessee wanni tokko hoggaa baheme abaluu kiyyaan jedhame jee ibidda gaazaa nequun hafarsuun diinaaf gammachuudha Oromoodhaaf gaddaammoo. Intellectualonni Oromoo taatu mana duubatti haasawanii
rakkoo jirtu fixachuudha. Yaada lamaa wal mora. Yaada Itoophiyaanistootaati fi yaada Oromummaatiin maka ol qabee jiru. Yaadni bitamaan Oromoo keessatti yaada Oromummaati. Yaada Oromummaa kan akkamitti humneessinee yaada kana utumnee deemnaan. Yaadni Itoophiyaanistoota hufee jira. Dhugaa rabbi yaadni Itoophiyaanistoota warri oofulleen yoo fedhii dhuunfaa isaanii ta'e malee fedhii sabaatiif oofaan jiran. Maaliif sabni Oromoo keessatti miidhame keessatti guyyaa irraa keessatti ajjeefamaa jira. Guyyaa irraa keessa fannifamaa jira. Julmaa rashanamaa jira. Itoophiyaan haga ammaatillee Oromoo rashanaa jirtu. Haga irra daa'ima ama 5 fi ama 3 hidhaa jirtu. Nin dimokiraateessa jechuun dhiiga wareegamtootaatii fi lafee uummata Oromoo taphachuudhaan ja'a. So yaada lama kaampii lama daddabahuun ammoo hinjifannoodhaan jedhan. Kaampii wal marqee tureetu kaampii Oromummaatii fi kaampii Itoophiyaanistootaatti daddabe. Amma walirra duuluma qaballeessii odoon tahin walirra duulisa yaada godhuun nurra jiraata. Walirra duulisa yaadaati. Gaarii adde Saamiyaa hedduu galatoomaa especially waa'ee alaabaati irratti detail waan jiruu fi waan ta'uu jiru sirriitti lafanaa keessanii mee waa'ee amma gara dhumaati irratti xiyyeessan sirriittiin kaasuu barbaada eegadhu itaniillee. Itoophiyaa keessatti Oromoo aangomsuun ni danda'ama. Itoophiyaan inumaahuu akka Profeesar Mararaan kana dura jechaa turanitti Itoophiyaa keessatti Oromoon gudeelchaa yookiin gindiidha jedhu isaanii gudeelcha sanirraa ammoo waan irratti biqilee jiru santu irraa fottoqa malee Oromoon hin fottoqu. Kanaafi Oromoon gindiidha irraa wanti fottoqu hin jiru. Oromoon Itoophiyaa keessatti aangomee waan isaaf malu argatee jiraachuu ni danda'a. Gareen jedhu amma sirriitti gadi baheetidha dubbachaa jira. Itoophiyaa keessatti aangomsnee jira gareen jedhanii jiranii. Kanaan immoo gareen mormu lakkii Itoophiyaan impaayeraa Itoophiyaan Oromiyaa ni koloneeffattee kolonii jala jirraa Oromiyaan biyyaa kanaafidha gadi baaneetidha biyya ijaarrannaa gareen jedhu jira. Akkamitti ilaaltu adde Saamiyaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaan aangomee Oromoon waan isaaf malu argate karaan sun Oromoo ni baasa jettanii yaaddu. Ammas immoo Oromiyaa walaboomsuudhaaf wanti kafalamaa jiru kuni uummata keenya gagama guddaa irra geessaa jira jedhu warri san kaasanii akkamitti ilaaltu isin gaada kana lamaan? Itoophiyaa keessatti Oromoon aangaa'uu hin danda'u. Har'a ka aangoon qabnee baala taraa jedhamaa jira bar baala taraa. Itoophiyaa keessatti waa sadiitu aangoomuu hin dandeenyu. Oromoo fi amantii Islaamaatii fi amantiin Kiristaanaa tabiraa warra Protestaant, Luterans kanneen aangoomuu hin danda'an. Biyya san keessatti ol aantummaa sirna Habashaa ka Ortodoksiidhaan utubame qofaatu aangaa'uu danda'a. Oromoon ergatamaa ta'ee jiraachuu danda'a. Ergatama akkuma dur Koloneel Abalu, Jeneraal Abalu jedhanii lolaan dhaqachuu kana ni danda'a. Maaliif itti dhimma ba'an jechuudha. Farda ergataniif harree fe'atan waan ta'eef. Garuu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan dimokiraatooyitee mirgi Oromoo keessa deebi'an hin danda'amu. Sababni isaa Itoophiyaan impaayiricha saniitu akkasitti hin ijaaramin. Biyyoota sabaa sablammoota afaan qawweetiin dirqiin kaan ajjeesanii kaan fannisanii ilmaan walloo irra fannisaa ilmaan tuulama irra fannisaa ilmaan baale keessa fixaa wallag Oromiyaa tam je'en tam dhiisa san cufa fixaa as geesse. Tanaaf isin ammallee habishoo dhiiga namaa ganneexee impaayira saniif ol aantummaa Habashaa itti fufuu sani malee Itoophiyaan dimokiraasaa hin dandeessu. Oromoonni gootan Oromoo hedduutu ummata kana wajjin karaa nagaatiin jiraannaa mee karaa dimokiraasiitiin ja'amee taattaafatamaa ture akka seenaarraa barreetti. Hedduun isaanii jara kanaan kitimaman, jara kanaan nyaadhaman. Jeneraal Taaddee Birruu odoo harka mirgaa mooticha biyya sanii tahee jiru tuffii fi gadi aantummaa isaan Oromoodhaaf yaadan hawwan gurra isaatiin dhagahee nama qabsoo uummataa seene jechuudha. Biyyi tun Itoophiyaan jedhamtuun Oromoo keessummeessuuf qophii miti. Oromoon akka sabaan ni jireettee recognize godhuuf qophiidhaa miti. Oromoon afaansii, aadaansii, eenyummaansii cududuqee biyya tana keessatti akka lammiitu saba tokko jiraachuu qabeettee fudhachuudhaaf qophiidhaa miti. Itoophiyaa hoggaan joogaa isaan Itoophiyaanos hoggaa jiran Itoophiyaan Amaaratti hin beekan. Warri kun jechuudha. Amma gaa keenya kun ka Itoophiyaan hin dimokiraateessinaa karaa kanaan deemna jee ganna lama dura
Oromoon miliyoon 60 miliyoon 50 yoo dhume miliyoon 10 bilisatee jiraachuu jedhamee dubbatamaa ture. Warrummaan irra yaada Itoophiyaanistiitiin deeman kun. Yaanni amal lama dura turee fi arra maaltu garagari maaltu jijjiirame. Miliyoon 50 qabsoofni wareegna jenne eega lafa keenya miliyoon 10 bilisatee jiraachuu qaba eega jenne arra maaltu dhalatee Itoophiyaa malee jiraachuu hin dandeenyu qaba nagadhiisaan tun eessarraa dhufte jechuudha. So Itoophiyaan warra fedhii dhuunfaa qabu fedhii dhuunfaa nama tokko dimokiraateessuu dandeessi. Garuu fedhii saba Oromootii fi mirga saba Oromoo Itoophiyaan jaaruu hin dandeessu. Impaayirri diigamee sabaa sablammoonni biyya isaanii irratti hiree isaanii ifii murteeffatanii warra Itoophiyaa jedhaniin ollaa daangaa jiraatanii jiraachuutu irra as dhiyaata malee hadaamiin ollaa agamsaa imimmaan irraan qooru. Oromoon haga Itoophiyaa jedhee jirutti dhumaatiin ajjeechaan buqqa'iinsi saamamiinsi irraa hin oolu. Kanaaf impaayirri diigamee ummanni Oromoo biyya isaati irratti hiree isaa murteeffachuu qaba. Dansa egaa wanti Itoophiyaa keessatti Oromoo aangomsuu qabda jedhanii yaadani akka nu badhetti Itoophiyaa keessa wal waraansi kallattii hedduudhaan jira. Amma wal waraansi amma deemaa jiru kun mootummaa waliin dhaabuu Itoophiyaa keessa Oromoo baasne yookiin immoo Oromoon biyya haa ta'u jenneetti gadi baana yoo ta'e saboota daangaa keenya jiran hojiilee walitti dhufneet walitti buuna kuni walitti bu'iinsa keessaa saba keenya hin baasu waraana nutti dheeressa mootummaa Itoophiyaa wajjin osoo hin taane cinaa keenyatti bukkeedhaatti saboota nu cinaa Oromiyaa marsanii jiran Oromiyaan bal'oodha saboota hedduu daangeffamtee jirti saboota kanaan illee walitti buuna deebinee kanaafidha aarsaa guddaa nu kafalchiisa waraanaan biyya dhuunfachuun akkanatti immoo Itoophiyaan nu heeyyamtee biyya ta'uu hin dandeenyu jedhu maal jettu? Laal saayikoloojii nama gabroomee laal saayikoloojii nama gabroomee waan kana yaadni kun habashaarraa burqe. Oromiyaan sabaa sablammoota 8 naannoofti. Sidaamaa wajji wal lolu, Affaarii wajji wal lolu, Soomaalee wajjin eenyu sabooti Benishaangul Gaambeellaa wajjin. Kanaaf Oromoo yooniin bilisoomanii wala booma. Hireetiyyaa murteeffadhe jiru uummata kana cufa hojii wali bu'aa je'eeti habashaan sammuu warra gabroomee keessa kaaya kana. Pilaanti itti godhee jira. San fudhateeti deemee jechuudha kun. Oromoon biyya isaa yoo arkate sabaa sablammoonni naannawa san jiran yeroo san tasgabbii arkatan. Maaliif jennaan laallee agarra Oromoon uummata nagaati. Uummata saba tokko balleesseetiin lafarraa jiraadha jee amanuu miti. Uummata waliin jiraanna. Olla taana olla gaariidha taana je'ee yaaduu Oromoon seenaan isaatii san garsiisa. Soomaalii keessa dhalanne keessa guddanne wal keessa guddanne. Ilaalcha Soomaaliin Oromoo qabu ni beeyna. Daangaarra wali bu'iinsa ammaa kana kafide warra shiftoota kana. Karaa kaanin lafa qonnaan bulaatii fi tiifattee bulaatii irratti namni dabree wali bu'uun it's natural waan jiru jechuudha. Kun lola sabaa ta'uu hin danda'u. Lola bar obboleeyyan lamaatu huurii bishaanii hoggaa ooyiruu obaasan naassi dura hidhatee naassi dura obaasaa fi naassi booda obaasaarra wal lolan. Lola akkasiitu kun. Garuu warra Oromoon akka hireessaa murteeffatuun barbaanne Oromoon sodaadhaan akka jiraatu barbaaduutu asii maalii wali bu'anii je'anii saayikoloojii gabroonfata Oromoo keessa uumanii akka Oromoon jilbiifachiisu warra godhu barbaadu malee Oromoon Benishaangulii wajjin Gaambeellaa wajjin tokko wajjin rakkoo qabaatee turre qabaachuuf illee ta'u jechuudha. Kana habashoonni tooftaa itti Oromoo jilbiifachiisan tooftaa itti warra sammuu isaanii keessa sammuu habashaa uuman itti amansiisanii Oromoo keessa gadhiisanidha. Ati fi amanta. Faris ifi amanuu sirra jiraata. An saamiyaadha maqaan kiyya. An intala Oromooti. Uummata Oromoo jedhurraa hin dhaladhe. Biyya Oromiyaa jettuun qaba. Seenaan biyya tanaa seenaan Oromoo kana afaan qawweetiin hin dhabe biyya tiyya. Humnaanin biyya tiyya deeffadhe uummata biraati hojii ollaa ta'uu dandeenya yoo murteeffadhe abbaan fedhe kana dhorku hin jiru. Addunyaan arra isaan sodaatan tun yoo naafi ati humna taanee biyya san keessatti gaafiin Oromoo deebi'u qaba jee sabni keenya yoo jiriir wanni gaafiin saba tokko hin deebineef hin jiru. Kanaaf warri ammallee intarestii biyya san keessatti olaantummaa yookaan maqaa isaanii haa ta'u yookaan kitaaba irra beekamanii barreeffachuu haa ta'u warroota kanaatu wali bu'iinsa sabaa sablammoota waan ni jira. Qawweedha. Qawween kabaja siggooti. Ilma dhiiraatiif kabajaan isaa qawweedha. Warri kaabaa
qawween boona jedhanii miti nuuf. Oromoodhaaf maaliif boonan taane? Maaliif Oromoon qabaachuu hin qabaanne? Yoo Oromiyaa qabaanne eenyu nutis Oromiyaa san warra kaabaa yaammanna. Kanaaf ummanni Oromoo ilmaan Oromoo hidhachuun barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo taatu qabsoo ganna afran kana finiinsee ittiin deemaa ture nama tokkorraan kan rakkoo geenyu qaba. Sabni biraa ifiif daangaa Oromiyaa cabsee seenee faannoon fi milishiyaan Amaaraa ummata Oromoo fixxe malee waraanni bilisummaa Oromoo ragaadhaan ka viidiyoo irratti agarru kana jechuudha inni godhaa jiru. Waraana ummata akka ta'e saniitu si garsiisa jechuudha. Booji'amtoota Phiiphiitillee gaafa qabe kabajaa fi ulfinaan ol dhiheessee waan qabu nyaachisee waan qabu obaasee jechuudha. Garuu warri Phiiphii waboo dhiisi ummata keenya kana gaa qulqulluu ogaa argan akkamitti keessaa rashananii boolla ganne kana agarre jechuudha. Warri waraana bilisummaa Oromoo irraa sodaa qabu warra impaayiritti ijaaree sammuu gabroonfatan keessa gad uume san keessaa bahuu dadhabeedha. Saniitu waraana bilisummaa Oromoo sodaata malee waraanni bilisummaa Oromoo gaafii ummata harkaa qaba. Gaafii bilisummaa deebisuu harkaa qaba. Gaafii alaabaa irra wal nyaachuu jiranii tanallee waraana bilisummaa Oromootiitu harkaa qaba jechuudha deebisaa. Taate mee amma gaafii dhuma isin jettan kanarratti yaad tokko isinii kaasa Addis Ameen. Itoophiyaa keessatti Oromoon bilisoomuu hin danda'u, aangomuu hin danda'u. Jeneraal Koloneel jedhanii lolaan dhaqachuu fi ergachuu waan barbaadan itti fe'achuu fi ittiin Oromoo gabroomsuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'anii dhuunfaadhaanis immoo namoonni kaayyoo fi fedha isaanii ittiin guuttachuu danda'an malee Oromoo aangomsuu akka sabaatti bilisoomsuu hin danda'u yaada jedhu naaf kaastan. Dammaqiinsa amma qabnu kanaa fi tokkummaa amma qabnu kanaanii yoo filannoo murteessaan godhamee Oromiyaa irratti caasaan Oromoo ilmaan Oromoo filatanii diriire Itoophiyaa keessatti Oromoon waan isaaf malu ni argata. Hanga hojjaa isaatiin Itoophiyaa keessattis bakka bu'ummaa ni argata. Parsantii 40 diinagdeedhaanis sabaanis waan hedduudhaan akka sabaatti baay'ina sabaatti yookiin immoo population biyyattiitti parsantii 40 saba kanatti hooggana yookiin immoo caalmaa qaba. Bakka bu'ummaa paarlaamaa irrattis yookiin mana maree uummataati irrattis ni argata. Akkasumas diinagdeedhaan parsantii 75 saba kanatu biyya tana deeggara. Isaan keessaa inni guddaan federaalaaf galeetti xiqqaan immoo Oromiyaadhaaf hafa. Kana hunda hambisanii Oromoo aangomsuun Oromoo diinagdeedhaanis cimsuun ni danda'ama. Haala amma jiru kanaanii barri duriitii fi barri ammaa garaagarummaa guddoo qabaa. Amma wanti hundi ni jira jijjiiramee jira uummanni keenya dammaqee jira. Waan qabuu fi waan dhabeellee sirriitti beekaa. Amma Itoophiyaa keessatti aangomuu dandeenya. Waan barbaannu achi keessatti guuttachuu dandeenya jedhu namoonni. Isin immoo lakkii hin danda'amu jettan. Mee kana akkamitti ibsitan? Uummanni dammaqiinsa uummata keenyaa 91 fi arra tokkoo miti. Dhugaadha arra ol ka'ee jira. Garuu uummanni dammaqe gaafa hoogganni isaa gadi hamma gubbaa guuramee mana hidhaa neqee Phiiphiin kophaasii dirree kubbaa keessa taphattee moo'eetu san ittiin dhiisu. Uummanni dammaqee jechuudha. Tokko hoogganoota sanii falma hooggana kaayoo waan ta'eef hooggana isaa je'ee wareega kanne waan ta'eef jechuudha. Lamada biyya tana keessa bar izeema mirga harkateeti abaa mirga dhabee bar habtaamu. Uummanni Oromoo silaa akkami paartiilee warra kana mirga sadarkaa kana harkatanii paartiileen Oromoo mirga hanga qeensa xurii jalaa dhaban je'ee gaafachuu danda'u turre ture. Kanaaf ammallee yoo gaafiin Oromoo hin deebi'in Oromiyaan sakuur taatee ilmaan Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootii yoo hin bulin biyya san keessatti Oromoo asuma maal jedhan nama odoo foon jiru tiruu sombaansoo sobantaa jechuudha. Kun wal shawwaduu siyaasaatiif jira biyya san keessatti. Kara fedhe haa ta'u Oromoon haala amma jiru kanatti biyya san keessatti gaafiin Oromoo haga firii bishingaa takka hin deebitu. Ganna afran kan agarre. Namichi maraataan kun gaafa dhufe gaafii Oromoo kam jedhe lafa kaayaa ture agarre. So Oromiyaan sakuur ta'uu qabdi. Oromiyaan uummata Oromootiin Oromoon dhuunfatamuudha qabdi. Achi booda teessee yoo dibeetiin jiraatellee goota malee lakki Itoophiyaa keessa kana jettee mirga kee guutuu fuutee warra harka kennite dimokiraasiin isaanis fallaanaan si safaran hin jiru jechuudha. So waan fedhe taanaan hin hojjetu jechuudha. Oromiyaan irra qabeenya dhabde qabeenya siisan irraa maal argachaa jirti? Sabni Oromoo beelaan dhumaa jira. Sabni Oromoo rasaasaan dhumaa jira. Sabni Oromoo bishaan dhabaan dhumaa jira.
mana hidhaa keessa gabbee irra shanamaa jira. Ummanni Oromoo harta akka socho'uu hin danda'u qabeenya isaa bira. Qabeenya ummata Oromoo irraa fuudhamu miliyoona meeqaanii kunoo Baahirdaar geessanii Cheekoo hoggaa mallatteessan agarta. Affaar geessanii Cheekoo hoggaa mallatteessan agarta. Naannawaa Soomaalii geessanii hoggaa Cheeka mallatteessan agarta. Garuu Booranaa fi Gujii fi Baalee keessatti ilmaan Oromoo akka baalaa harcaa jiran. Qabeenya isaa nama biraatiin nyaate jechuudha. Haga Oromoon qabeenya isaa parsantii jiru san irratti abbaa ta'ee ifii isaatiif federaala jedhanii waan jiru kan ifii isaatiif yoo murteessee kanneef malee Oromoon akka amma deemu kana yoo deeme akka sabaattuu ni bada. Akkuma sabaattuu gaaga aman baane keessaan baane keesseene jechuudha. Ayyee adde Samiyaa meegaa kana wal qabsiisnee wanti kaasuu dandeenyu fi wanti amma dhihaachaa jiru mootummaan kuni warra kaabaa wajjinii akka mari'achuudhaaf jiru kaleessa miidiyaan addunyaadhaa especially miidiyaan biyya Faransaay teessoo isaa warra tokko gadi baasitiin jira. Taanzaaniyaatti mari'achuu akka jiran hooggantoonni TPLF fi hooggantoonni PPdha. Marii gaggeessaa jiranii marii gaggeessaa jiran kana keessatti waraanni dhaabbatee karaa nagaatiin deemaa akka jiranidha wanti mul'isaa jiru. Marii gaggeessuudhaaf qophii qabatanii beellama qabatanii jiran. Wanti kana akka dhugaa ta'e raggaasisu tokko hanga ammaatti mootummaan kun guyyaatti konkolaataa 4-5-20-18 akkas ergaa ture gara Tigraayitti. Guyyaa irraa garuu bifa addaatiin konkolaataa 308 oltu gara Tigraay ergamee seenaa jira guyyaa irraa kanatti jechuudha. Oromoo wajjin marii gochuu hin dandeenye mootummaan kuni sababni isaa immoo warri Oromoodhaa fi bosona jiran kuni waraana bilisummaa Oromoodhaa kaayyoo fi akeeka lafa kaawwatanii mootummaa wajjiniin falmachuudhaaf qophii miti namni mootummaa bakka bu'ee dubbus hin jiru jedhu namoonni hedduun. Kanaafidha waraansi kun dhaabbachuu dadhabee mootummaanis jira kana akka shiftaatti ilaalee itti duuduu jira kana rakkinni jiru jedhu. Maal jettu adde Samiyaa dhimma kanarratti? Biyya san keessatti masaraa san keessa ka dhufe Oromoon sammuu gabroonfataatiin dhufa. Ka dura itti dhufu olaantummaa Itoophiyaati fi olaantummaa warra biyya san biti olaantummaa afaan saniiti. Meentaalitiin san keessa jirti. Oromoo akka second citizeniitiin ilaala. Oromummarraa dhalatee ka aangoo mootummaa sanii dhufe jechuudha. Aangoo warra Habashaa kana dhume. Oromoo balleessee warra kaabaatii hojii mari'achuun seenaa dabrerraa ilaaluu dandeenya. Generaalota Oromoo warra maqaadhaan Oromoo maqaan Oromoo haadha abbaan Oromoodha. Garuu wanni isaan godhaa turan Oromoo fixaa turan. Olaantummaa Habashaa tiisuudhaaf, olaantummaa warra kaabaa tiisuudhaaf jechuudha. Kun haaree nutti ta'uun irra hin jiraatu. Maraataa kiiloo 4 jiru kana diinni isaa ka jalqabaa Oromoodha. Diinni isaa ka jalqabaa Oromoo taanaan abbootii gadaa 16 bakka takka rashane instituushinii guutuu. Diinni isaa ka jalqabaa Oromoo taanaan artistoota Oromoo Daadii Galaanii fi Haayicaaluu Hundeessaa akka inni itti ajjeese agarre. Guutummaa Oromiyaa keessa lolli labsame. Duguuggaan shanyii Oromoo irra deemu maraataa kanaa fi Biraanuu Juulaatiin ol'aantummaa warra saniitii fi meentaalitii gabroonfatan keessa uumessa waan jiru Oromoo arguu hin danda'an. Oromoo ifiin jechuus hin barbaadan. Oromoo hoggaan isaan jedhan hoggaa bizinesaaf deeman. Hoggaa waa argachuudhaaf deeman. So wanni isaan warra kaabaatii hojii godhu jiran ajaa'iba nutti hin ta'in. Wahuma godhuu qabu godhaa jira. Maaliif warra kaabaatiitu aangoorra na tursiisaa. Warri Nugustaawiin aangoo keessaa dhufu isaan waan ta'eef yooniin isaaniif jilbiifadhe haga tokko aangoota irra turuun hin danda'atu meentaalitii isaa keessa jira. Kana raggaasisuudhaaf itti deeme. Warra kana niin balleessa jee deeme. Balleessuu dadhabee badee deebi'e. So aangoo isaati. Aangoo isaatiif warra dureen isa wajjin zarraaf gidalaachoo jedhu san ageenistii isaanii dhaabbate kana dhahuunsaa maal si garsiisa? Hagamta akka namichi kun warra kanaaf jilbiiffatee warra kanaaf eenyummaa isaa laate aangoo isaatiif je'ee waan hin goone hin qabu. So Oromoon dureenis qabsoo isaa ifirra hirkatee arrallee ifirra hirkatee godhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan nama isaa hojjetu hin qabnee fi diplomaasiin isaa hin dhagahaminii jedhan. Godni nama keessa hin jirreef ifaa itti Oromoon. Nama keessa jiruuf ifaa jedhan godni ati godda tokko dukkana keessa jiraatte siif ifa. Akkatti waa godhattu ni beekte jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru dirree baasee gannaqee akka dubbatan warri barbaadu yoo jira this is wrong. Waraanni bilisummaa Oromoo nama isaa dubbatu ni qaba. Nama dirqama itti hannee alagaa wajji haasa'uuf ni qaba. Hin jarjarina waan waraanni kun godhaa jiru suutuma deemaa laala.
waraanni kun kana hin qabu duratti waraana kan akkami jabeessine humna Oromoo ol kaafnaarra silaa fuula deebifne gaarii ta'e na fakkaatan. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa kanas ga'een beeku akka amma jiru kanattis addunyaadhaanis wal arkeen beeku hojiin isaatii fi Oromoon illee akka ganna afran kanaatti wal simatee wal hawwateen beeku jechuudha. So kanaaf taamuu hiyya waa hedduutu hojjetamaa jira. Wanni cuftee yeroo isaa eeggattee bakka isaa eeggattee gabbuuti. Warri TPLF it is survival. Lubbuu uummata isaanii dandamuudhaaf jedhanii akka uummata isaaniitiif nyaanni seenu. It's about humanity. Waan godhuu qabu cufanii godhan. Waan godhuu qaban cufanii godhan. Marfama keessa jiran ilmaan namaa dhumaa jira. Daa'imaatu dhibbaatamaan dhumaa jira. So wajji haasaawanii karaa san banachuun badin qabu. It is gaariidha. Garuu maraataa kana kalikki galchuu danda'u saba Oromoo. Sabni Oromoo humna isaa if wallaale. Dandeettii isaa ifirra wallaale. Gootummaa isaa ifirra wallaaleeti dhufaa dabraan hoggaa dhufee harkatti dhawu harkuma dhawee jala fiigee jechuudha. Sabni kun bakka takka dhaabbatee if gaafachuutu irra jira waa. Karaan na baasu kami maal godhuun qaba? Eenyu dhuga qabsoo naa geggeessaa jira? Eenyu dhuga gaafii Oromoo deebisaa jira? Abaluu hiyyaaniidhaa miti ka deeggartu ilma namaa. Kaayoo inni qabatee deemuun deeggarta. Waraana bilisummaa Oromoo wanni nin jala cichuuf wanni nin waan hin dandee godhuuf kaayoo bilisummaa Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa haga hiree murteeffannaatti ka galmaanga waraana bilisummaa Oromooti jeetiin aman. Kana amansiisu hujii inni hojjechaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ajaja taanaan sadarkaa waraanaattis arra qabeenyi inni qabu kilaash isaa takkittiidha. Ka boraatii godhatee irra rafu jechuudha. Kilaash isaatii ala sumurii takka wanni inni qabu hin jiru. Garuu warroonni biraa dhaabbadhaa if laala. Kana san jechuu hin barbaadu. Dhugaan bakka jirtu jirti. Oromoon haga dhugaa walii galchuu dandeenyutti, haga dhugaa walii himuu dandeenyutti akkanuma walii wacaa deemne jechuudha. Bakka dhugaan jiru dhiifnee, bakka loon jiru dhiifneeti bakka biraa faltii barbaadaa jira. So yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo akkana gatii hangana hin jenne saba kanaa kafalaa jiru. Wareegama akkana hin jenne hangana hin jenne kafalaa jiru. Hoggaa warri Itoophiyaalistootaa fi Itoophiyaa jaarra jedhan jecha itti darbatan agarra. Jecha wali darbachuullee haa walirraa dhiifnu. Jecha wal tuquullee haa dhiifnu. Joolleen tun ilmaan Oromooti. Ilmaan saba kanaati. Goottan uummata kanaati. Malee durriyyeedhaa fi kashlabbeedhaa miti. Waraana bilisummaa Oromootirraa jecha eeggadha. Kanumaan jechuu barbaadan. Tole, Adde Saamiyaa gaafii tokkoon sinii kaasame. Waan amma isin jettan kanarratti sanii wal qabatee deema waan ta'eef. Itoophiyaan amma jirtu tuni gatantaraa jirti. Burkutooftee jirti. Akka kursii teessoo luka sadii qabuutti gulaalle. Lukni lamaa jalaa cabeeti luka tokkoon qofa gamaa gamana daaqaatiidhaan jirti. Dhaabbachuu hin dandeenye. Dhaabbachuudhaaf gamaa gamanatti daaqxee kaaniif kaanitti bu'utti jirti. Itoophiyaa tana keessatti ka biyya hoogganaa jiru nuhidha. Oromoodha akka biyya hoogganaa jiru. Kanaafi Itoophiyaa Oromootu diigee akka namni nuun hin jenne Itoophiyaa tana aangomsine sambooda biyya ijaarrannaa namoonni jedhan jiru. Itoophiyaa aangomsuu ni danda'a Oromoon ammaas immoo Itoophiyaa bulchuu ni danda'a Oromoon yookiin immoo kan amma aangoorra jiru kun Oromoodha jechuu dandeenya. Namoonni amma warri aangoorra jirullee obboleeyyan keenyaa jara keenyaa isaanis obboleeyyanuma keenyaa kanaafidha isaan faana taanee Itoophiyaa tana damdamachiifnee sambooda itti jirraa jedhan warri biyya bulchaa jiru kun Oromoodha jechuu dandeenya. Siyaasa irratti kaayoodhaan obboleessa taata malee dhiigaanii miti. Warri biyya san bulchaa jiran dhiigaan Oromoo ta'an yaadaan milikaawaa warra mililiki. Yaadaan ammallee warra olaantummaa sirna tokkootii fi afaan tokko leellisanidha. Obbolummaa yaadaa hin qabnu. Ka dhiigaa Oromoo dhoolirraa fuudhuu hin dandeenyu. Kana dhalootaan namaa kanna waan ta'eef jechuudha. Yoo ummanni kun Oromoo tahan maaliif Oromoon guyyaarra shanama? Ona salaalee jaarsoo keessatti dargaggoota san hoggaa fuudhanii qarreerraa gaffixan garaa si nyaatu. Wallo keessatti dhumaatiin ilmaan Walloo ta'ilaa guyyaa kalee deemaa jirtu amma garaa si nyaatu. Wallagga keessatti duguggaan shanyii karra labsame Gujii fi Boorana jara kanaanii miti.
برجر خنوقا ور أماراتي وجتان شرطام جانا الرلي كأماري خليه جيسا مش ملي سبديسا ورمود أنجا الرأرات اللي وماتي واللوت الرتي شرط آمين أدو إنما جيبار أماران خنينين أن أورمو بيبول تجرى جاء لغا ربي دينا أورموتي بيبول تجرى ور أورمو بليسوف سجنتا ilmaan naftanyaa ilmaan miliq fudhate oromoo bulchaa jira warra akka oromoo mataa olin qabanne godhuu barbaaduutu oromoo bulchaa jira oromoo waan xiqqaa tokkoon gammada gaafa isaan fidanii mana baroomsaa akkanaa jaarra waan akkanaa goona janni gammada oromoo ni xiqqaan gammachiisuun irran jiraatu ka barbaannu biyya kadhamnes biyya waan ta'eef jechuudha waan guddaa sanirra fookas goone waan xixiqqaa oppiidiyoon fuula namaa dura keessee nama garsiiftu kana irraanfachuutu namarra jiraata. Itoophiyaa Oromoon tun amata dhufaa dabraa dhiigumaa lafeesiitiin Itoophiyaa diigamte jaaraa oolti. Itoophiyaa afaan qarreerra dheeyxe lubbuu itti gabbarre dhiigatti lafa itti caccabsine deebine mas olaantummaa warra tokkootiin tiisina. Abaarsa maaliiti kun? Dilii maaliiti kun? Itoophiyaa ka diigaa jiru Oromoo odoon tahin warra kaleessa ristas ballash jee Oromiyaa fi biyya guutummaa biyyaa jeeqaa tureetu biyya tana diigaa jira. Nuti immoo teenya keessaa seef godhachuun Oromiyaan dirqama. Itoophiyaa diigamuudhaaf qarreerra jirtu. Tadhiini ilmaan Oromootii fi lafeen ilmaan Oromoo dhiini abbootii gadaa 16 isii dhiibee qarreerraan gee maaliifin qarreerraan ol deebisa. Qileedhaan naqa malee duuba dhaabbadheetiin kombolcha. Anta utira Itoophiyaati. Maaliif Oromoon kanarra yeroo balleessa? Maaliif Oromoon kanaan gawwoomu? Oromiyaan Itoophiyaa diiguudhaaf anaam Itoophiyaa ka diigaa jiru Oromoodhaa miti. Ka diigaa jiru habashoota nafxanyoota. Isaanitti taa'imanii warri kana jedhe. Ammoo Itoophiyaan amata dhufaa dabraa dhiiga ilmaan Oromootiin jaaramtu. Jaarraa 21ffaatti keessatti illee dhalootni ammaatirraa jecha kana dhaga'uun ananaaf qaaniidha kan ta'u Oromootti. Sablina kun. Ammallee Oromoon gaaga'ama hin taane keessa gatii qaalii gana Itoophiyaa jaaruuf kafaluurra Oromiyaa jaarrachuuf oo kafale gatii xiqqaa irra kafale. Wareega xiqqaa irra kafale jechuudha. Gana Itoophiyaa jaaruudhaaf wareega kafalteeti miliikaanonni hoggaa ol deebi'an hanga hafe san fixan ammaas. Maaliif Oromoo du'aaf qopheessita? Maaliif Oromoo badiidhaaf qopheessita? Politishaanonni Oromoo kun jecha amata dabree jaan amata kaniif boo deebi'anii laaluutu irra jiraata. Jecha dubbatan tokko isaa ivaaluweetiif godhuu qaban. Qeeroon 60 gaafa dhufe Itoophiyaa suphina ja'ameetii miti. Mootummaa irra leejismaayis godhanii rokoganaayis godhan kana Aktoobar dubboota hin jiru jennee irra labsin. Arra Piraayim Ministeer biyyichaa mooticha jennee gabbaane jechuudha. Kanaaf Oromoon yaada Oromoof hin taane mormuu danda'utu irra jiraata. Haifu mormamu yaada malee namaa miti. Namni ni du'a. Sabni ni jiraata. Kaayoon saba haga sabni sun jirutti ni jiraata itti fufa. Nama kaayoo godhannee wanni wal unkuruuf hin jiru jechuudha. Yaada Itoophiyaanistoota Oromoo miliyoonni 50 fudhate ansaamiyaan ni falma dhaabbadhe. Nam tokkitti inti yoo ani dhugaa qabuuf. Itoophiyaan ana dhiisite abbaa fi abaabotti akaakotti malee anaaf waan naa goote hin qabdu. Itoophiyaan hundee dhaloota kiyyaa keessa jiraachuu dadhabeen dhiibamee bahe. Akaakota kiyya Itoophiyaan shifteettee irra farrajjee baafte lafa dhaloota isaa keessa. Itoophiyaa tamitaniin jaaruu deemu. Ani numa warra isii diigu keessa hin ta'a rabbiin nu diigu jira. Warri fedhu Itoophiyaa Gondarii fi Gojaamitti haa jaarratu. We have no problem with that. Garuu Oromoon akka Oromootti. Oromoon akka ummata bal'aatti. Akka sabaatti taa'ee yaadee Oromiyaa isaa san jaarratee yoo fedhii saba Oromoo guutuun filmaan irra gaggeeffame saba sablammoota wajjin Itoophiyaa wajjin jiraadha jee fudhate sabni fudhate nin fudhadhaaf. Ammoo ka dirqiinis irra dhiibee si fidaa fi fudhadhu jiru nin mormaan san.
completely opposing godhasa fedhiisaa fideen irra dhiibuu hin danda'u Itoophiyaa isaa rarraafattee deemuu danda'a so yaanni lameen kun akkana luucawee adda bahuun qabsoofillee gaariidha akka itti falmanne dibeet goonuufillee karaadha nuu baneechuudha wanni lama wal keessa laaqamee deemuun hin danda'amu. Ayyee taate gaafita kan sinii kaasaa adde Saamiyaa waan amma isin tuttitan keessallee ni jirti. Oromoon yeroo ammaa kanatti waa lama keessa galeetidha. Burjaajii hamaa keessa jiran fakkaata. Yaadaan wal qeequurra kaayyoo fi akeeka jala hiriiree wal qeequu irra namootaa fi yaada ilaalchaa namoonni tarkaanfachiisan irratti dhaabbateetidha wal qeeqaa jira yeroo ammaa kanatti. Ka barbaannu immoo biyya ijaarrachaa jirra biyya barbaannu. Hundi keenya iyyuu gamaa gamana haa dhaabbannu malee warri gama Itoophiyaatiinis jedhu tarii saba kanaatiif waa yaadan qabani. Warri immoo lakki bilisummaadhaa biyya ijaarrannaa jedhanis saba kanaaf waa yaadan qaban. Qeeqni keenyaa fi walitti haasa'uun keenya akkamitti ta'uu qaba jettu. Walitti haasa'uun numa jira. Sabni gabrummaa jala jiru akkamitti karaa kana keessaa baana. Sabni goda keessa jiru akkamitti daangaa tana akkamitti abba kana ol baana jedhee haasa'uun wal mormuun numa jirti. Garuu immoo akkamitti haasa'uu qaba sabni kun akkamitti walitti dubbachuu qaba akkamitti wal qeequu qaba akkamitti hiriiruu qaba ka hiriiruu qabus haala kam jala namoota jala moo haasaa namootaa jala moo kaayyoo jala moo akkamittiin deemu qaba maal jettu yaada bitatta barama biyya tanatti hoggaa dimokiraasii fi riippaabilikaanonni kaampeen godhan yaada isaanii ilaalteeti yaada kamiitu gaarii mana barumsa ilmaan kiyyaatiif ekonomii biyyaatiif dalagaatiif health systemiidha fayyaadha kamtuutu irra naaf bu'aa qabeettee laaltee har'a bu'aa sii qabuuf filte jechuudha amma gaa qabsoorra jirra amma qabsaawotaa fi paartii siyaasaatiin wal qabee jira nu jidduutti paartiileen siyaasaatuun wal nyaachiinsa ummataatiif itti gaafatamoon isaanii kara cufaanuu wanni gabbaanii ja'anii fi summiin lafa jala facaasan garaagara kan waanin an ganda kana teef narra duudan jee waanin an gosa tana teef narra duudan jee summii facaasa kan waanin an amantii kana qabuuf narra duudan jee summii facaasa ummanni oromoodhaa ummata tokko an kanatti hin beeka oromoon amantiin ta'abbaati oromummaan dhiiga dhiigni kun hidda dhalootaatiin wali hidhe yoo dandeenye warrootan garaagarummaa yaadaa qabu kana waltajjii takka fidanii taa'anii mari'achiisanii garri cufti garri lachuu yaada isaanii ummataaf gurguru yoo san hin danda'amne bakka deeman cufatti gaafiin gaafatamtee gaafii saniif deebii argattee deebii san abbaatu fassarata kara fedhutti ammoo politishaana tokko ka intarastii adda addaatiif fiigu odoo kaayoon laalle odoo waan inni deemuuf hin laalle lakki abaluu kiyya bu'amuun hin qabu akka waan quroo soddoma quraanaa ka baayibileteetti protect goona taanaan that is wrong akkumaan reefu jee namni gosaan bakka buufate hin jiru oromoo keessa amantiin naannaan bakka buufate hin jiru abbaan ifii fiigaa jira intarastii siyaasaa isaatiif oromoon kanarra wal dhabuun irra hin jiraatu oromoon kanarratti wal dura dhaabbate wali ijuun irra hin jiraatu an saamiyaan qabsoo hidhannoottiin amana an wabottiin amana wal gahiin dhaqu niin beeka bakka miilli kiyya dhaabbatu niin beeka an hireeti jo murteeffadheen jira bakka waboo hin laalle wal gahii waboo hin shuruuf koyne hin dhaqu because my stand is clear jechuudha garuu baatii jaha as teessee baatii sadii booda amma soggaanni biraa dhufe achi switch waan shifti goote kun tokko afaan faajii uumta lamada abbichumaa dhaabbiidha dhoorka sadaffaa waan deemuuf sanu kiliirifaayi godhee baree jira namni kun maaliif hin deema an qabsaa'ota oromoo niin qeeqa gandaan hin qeequ yaadaan hin qeeqa amantiin hin qeequ garuu wanni amma torbaan kana arkaa jirru akka oromootitti illee nama qaanfachiisa hoggaa oromoon tokko yaada kannate oromoon biraa ka'ee saayidii qabatee duula tokko bee kaanirra duuluun sirriidhaa miti nu cufti namarraa dhalanne qabna nu cufti lammiirraa dhalanne qabna garuu kaawwanni nu fidu hundee oromummaa sanii bu'uura jalqabaa oromummaa sanii yoo namni imma narra duudhaanis nama naa duuluu jira garuu naa duulaa je'ee yaammanne naafillee duuluun irra hin jiraatu namni tokko haga wayiin godhe je'ee deemutti yaadni irra dhiyaata qeeqni irra dhiyaata qeeqa san fudhachuu qaba bichi qeeqni irra dhiyaatu
لكي ما كأني نرقيا تجي أفانين جبنا جا سوى جلانا مو أمبرا أوفون الرنجرات أمني أورمودا بيجتوكو كامنا هيريتوكو كامنا سبتوك خري أددكو هنجو سياسة يروتي في جنة حفورة ديمو في جنة أمني ولبون الرنجرات سيناك أبسوطانا كيس واحد دوانا كنا كيس دبري 2008 را إله هجرة مجانا نجور نمورين دب بفنجر اللي ورا سياسة خنا راخي ورسان شفت الرول جورتني بيجلني جيران قالوا أمني كلنا كسي والدا بأرى اللي أسوورين دب بسيوجو خلاف تسجبينو برباچيسا والدجون برباچيسا ولي أبسون برباچيسا أكسبات والكابتشون برباچيسا يون أنواتي دولنا باجي لما يبان رada لديت فاتت يرى دولا يا مد خم بدي قدان يا دخي يا سامع أبان فدي يا دخي يا challenge قروف I'm more than happy قرو إنيوم ما خوتي في المانكو ماتي خوتين بوين أنا قفا بكر راخاس خنا رتيو لبندمني قاري والمديسو نمني وان كله دبر رامبر خارا تولفشون دندو خبروا اللي اتديمون دندو خانو مرتي أججو توران بلسو ما أورمو لغا حالا سنك أبني سودافت عليها نسان باسنساني في غلطة قدادا كبان أون ندوات أمة ساني أركاني دبين تنكرا ديما جرتو أركاني دفري إبسا سنباسو ساني هجمتك أكا سبخنا توكما سبخناتيف أتوباتان توكما سبخناتيف هندي توكما سبخناكتان garsiisa fayyaa ta'anii dhugaa habtaamu wanni deemaa jiru garii nama yaaddeessaasi garuu yaadaaf maal abjuu sodaaf hirriiban dhiisanii jedhan dhugaa jiru itti deemu nurra jiraata oromoon walirra qabu dhugaa dhooysu yoo hin dhiifne boolla wal nayna dhugaa walii himne dhugaa san wal fudhachiifne bakka irratti guuttachaa yoo deemne qofa galma ga'uu dandeenyaan jedha. Adesamiya ammallee gaafii biraatiin sinii qabame. Adesamiyaan namootuma akkanumaan haasaan qofa osoo hin taane nama fuuldurattis qabsoo sirna weerartuutiif impaayera wajjin taasifamu qawwees fudhatanii nama qabsaa turanidha. Gammoojjii fi baddaallee nama arganidha. Har'as karaaruma san irratti amananii jiran. Taateewwanii fi danqaa Oromoon keessa dabrallee dhaloota ammaa kana waan hedduu itti himtan. Wanta kan sinii kaasa gaafa Oromoon jabaatee gama tokkotti luuccaa dhufe impaayerri Itoophiyaadhaa Oromoo gargar qooduudhaaf yeroo baay'ee shira shirti. Jijjiiramoota hedduu keessaa kaasuu dandeenya. Ani kitaabolee seenaa hedduun dubbise keessatti bara darbuutii kaasee paartileen siyaasaa Oromoodhaaf ijaaramanii fi Oromoo fakkaatanii yookiin immoo Itoophiyaanistoota Oromoo ta'anii gama san dhaabatanii ijaaramanii gidduutti garaagarummaan uumamee akka Oromoon gama tokkotti hin deemne ta'aa hedduutu ture. Dhiyooma kanallee waan ta'aa jiru argaa jirra. Paartileen siyaasaa Oromootillee yoo xiqqaate paartiin tokko fa'aatu gargar baha. Yoo Oromoon jabaatee deeme jechuudha. San fa'aatu Oromoo gargar bittinneessaa deema. Yeroo hedduu aboo dhumarraa ni ilaalla paartii duutu fultuqee keessaa bahatu. Yeroo waan kun hunduu oguu ilaallee yeroo itti tokkummaan Oromoo jabaatee qabsoon Oromoo ija godhachuu eegaleedha. Maaliif wanti kun ta'a? Eenyutu waan kana nurra raawwata? Namoota ofirratti wallaalummaadhaan raawwatamu. Diinaatu gidduu keenya lixee waan kana raawwata. Ammas wayita Oromoon gama tokkotti citee biyya ijaarranna Oromiyaan biyya jedhee gadi bahee kanatti burjaajii guddaatu ka'ee afarfamaa jiraati. Wanti kun maalirraa ka'a? Akkamitti immoo Oromoon bira dabruu danda'a? Fayyaadee habtaama waan tokkoon sirreessa. Qabsoo hidhannoo maatii obboleeyyan koo keessa ture malee naannawa qabsoo hidhannootiin ture qaamaan keessan ture garuu itti dhiyeenyaan wareega hedduun kafalee kan akkasitti na hubadhu. Laal waan tokko jira. Wanni jiru maal seeta? Yeroo hunda hoggaa Oromoon finishiin laayinii irra gahu ni butama. Maaliif butama? Tokko harki adiitis keessa jira. Lamada numa keessa walganiinsaa jira. Aangoodhaaf walgana. Horiidhaan walgana. Waan hedduu walgana. Mee fakkeenya tokko warra amma nyaaphaa kana haalaallu warra nu gabroomsaa ture kana amala isaanii warri nyaaphaa kun Oromoo balleessuu fi Oromiyaa irratti abbaa ta'uu fi
saba Oromoo kan eenyummaa isaa dhabamsiisurra waliif galan warri Habashaa ifin jookun jechuudha. Isaanii kaayoo isaanii ganee Oromoo jala fiiguun agartu. Fakkeenya maraataan laastikaan olii gad deemu kan Washington DC jiru tokko yeroo beherraa Oromoorra lola labse hidhameetuma behe. Oromoorra lola labsu afaan Oromoo Finfinnee keessa numan dubbatamne Oromoo wanni jedhan maali jechaa ture. Hidhamtoota keenya kan siyaasaa kan mana hidhaa bee fi kanaa kan hidhaa bee wal cinaa kaa ilaali. Kamtuutu intarestii saba isaanii irra gaggeessaa jira. Kamtuu onne dhawatu ummata isaanii dhaggeeffachaa jira. Kamtuu gaafii ummata isaaniitiif advocate godhaa jira. Kanarraa ilaaluu dandeessa. Oromoon hoggaa bakka takka gahee warroonni nyaaphaatiif warri adiin kun warri impaayirri kun akka adda facaane barbaadan qaama laafaa soft tissue barbaaddatanii seenan. Waan kana sii goona waan kana dura dhaabbadhu jedhaniin. So qaceelfama saniin deeme jechuudha. Kaan taatu anguma xiqqashoo Habashaan itti darbuu tan bar biyya guddootan Oromiyaa tan irraanfatee wahuma xiqqaa dura darban kanaani saba gana. Kaayoo ummata kanaa gana. Maallaqatti kanninan. Oromoon haga wal ganuu dhiisutti. Oromoon haga namaaf fe'amuu dhiisutti. Kaayoo sabaa dagatee kaayoo warra adii akeeka warra adiitiif warra Habashaa galamaan gahu hanga dhiisutti wanni kun ittuma fufa. Kan akkamitti dhaabda jabina sabaatiin dhaaba. Sabni Oromoodha kadeemu farkat dha'uu odoon ta'in gaafiin kiyya kana dhaabbadha jechuu ni danda'uudha qaba. Wanni saba caaleen jiru. Maal jaa Oromoon gaarri yoo si kufe namaa sirraa kaasa sabni yoo si kufe eenyu sirraa kaasa jedhan. Sabni Oromoo walii galee warroota maqaa isaa daldalu warroota kaampaanii siyaasaa daldalaa saba Oromoo godhate kana narraa dhaabbadha jechuu ni danda'uudha qaba. Warra fidee ammas kaampii Itoophiyaa tadiigamu jirtu mataa Oromooti irra jaaruu deemu kana narraa dhaabbadha jechuu danda'utu irra jira. Akkamitti arrabaanii miti seenaadhaan. Seenaa dabarte keessatti seenaa guyyaa irraa keessatti bu'aan Oromoon harkachaa jiru maali? Du'aatii malee. Bu'aan Oromoon lafa kaayate maali? Waan biraa dhiisi gaafiin barattoota Finfinneen ta'u Oromiyaa taatu afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u gaafa jedhan warri maraataan amartichi mana hidhaatii bee reefka keenya irratti Finfinnee keessatti afaan Oromoo haasa'umaa jedhan. Sammaa chaalenjiin godhin iddoo saba keessa goohaa kana naqan jechuudha. Sanirratti hojjechuutu irra jira. So an walumaa galatti qabsoon teenya hoggaa deemtu qaama laafaa allaallatanii seenan. Qaamni laafaan kun Oromoo divide and rule saba gosaa fi kutaan adda cicciree bite diinni bara dheeraadhaaf akka Oromoon waliin dirmanne akka Oromoon waliin dhageenye akka Oromoon waliif hinnaasuu hin qabaannetti amantii dabalatee kutaa dabalatee loqoda dabalatee adda cicciree Oromoon nyaapni. Arrallee warri Itoophiyaa san jiraachisuu barbaadu qabsoo sabaa butuu barbaadu yookaan qabsoon sabaa akka galma hin geenye barbaadu kaartaa diinaa sanii dhimma bahaa jechuudha. Waaniin amantii kana qabuuf waaniin naannawa kana ta'eef waaniin gosa tana ta'eefin san ni mul'ata ni calaqqisa. Kun ammoo istiraateejii diinni itti nu cabsuuf lafa kaa'e. Kana keessaa bahuudha qabna. Ani kutaan bahaa bilisoomee kutaan dhiha gabrummaa jalatti naaf. Kibbi bahaa gabroomee kibbi bilisoome. Tuulamni bilisoomee walloon hin gabroomu. Jimma bilisoomee elobaaburin hin gabroomu. Waliin qabna hiree qabnu cufa. Waan taan waliin taana. Yoo bilisoomne walii gallee bilisummaa haalabsannu. Yoo gabrummaa fe'e walii gallee gabrummaa Amaara jala buluu barree nutiif bulchuu hin dandeenyu inni akka eenyu. Kalee dhaggeeffachaan ture. Battee urgee eenyu jeneraala tokko ati bulchi ennaan lakki gosti tiyya salamawaan miti an bulchaadhaaf hin ta'u yoo arrallee Oromoon bulchiinsaaf hin tolu ulaagaa san hin guutu warri jira yoo ta'e gabbaanii haanutti himanii gubbaa deddeemu miti dippi isaanii haanuu himanii waan isaan yaadaa jiran. So kana akka sabaatti yoo wal qabanne qofa qaanyii tana keessaa baana tara hedduu nyaadhame Oromoon tara hedduu nyaadhame garuu jaarraa 21ffaa dhaloota xixiqqaa kanaan nyaadhamuu hin qabu. Dhaloonni xixiqqaan kun eenyu advice godhu jiraan barbaachisaadha. Adviceroonni kun sirna akkam keessa deemanii dhufan. Really maal seeta maaliifin kana jee akka waanin abjuu keessaa ka'ee waan garii amma deemu jiru arku jiru na fakkaata. Comparing waan amal lama dura tahaa tureefi.
haasawwan amma deemu jiru hono ganarke akkan san if keessa deebee gaafadhu na godhu eenyu advice godhu jira generationi amma olke oromummaadhaaf qabsoo godhaa ture Itoophiyaanizummaatti ka deebise sammuutani kunis laalamuutu irra jiraata amma adviceroonni oromoodha ka arrallee yaada saniin deeman tokkoon isaanii milkooyne milkaa'uu hin dandeenye kanaaf oromoon humnatee oromoon hidhatee gaachana qaba arra nu cufte abdii qabna abdii guddaa qabna waraana amat afur guutuu itti duulamee baduu dadhabe ji'a lama guutuu sidaamarraa soomaaliirraa amaararraa faannoorraa itti gannaqanii muhamuu dideetu jira humna tana jabeeffatee oromoon oromiyaa sakur godhuu qaba eega oromiyaa sakur godhate booda waan Itoophiyaa deebee dubbachuu danda'a. Tole adde Saamiyaa Itoophiyaa jibbuu qofa namoonni akka sabboonummaa Oromootti ilaalan jiru. Namoonni hedduun Itoophiyaadhuma qofa jibbanii Itoophiyaadhuma san qofa jibbuu labsuu isaanii yookiin miidiyaa irratti haasa'uu gama gamaan ibsuu sanadha. Akka sabboonummaatti haasa'u malee waan Itoophiyaan Oromoodhaaf taatee fi Itoophiyaa keessatti Oromoon qabu hin beekanii Itoophiyaadhuma qofa abaaruu san sabboonummaa Oromoo jedhaniiti lakkaahu. Suni sirrii miti jedhu namoonni hedduun. Ammaas wal faana akkanaa deebistanii Oromoon maal gochuu qaba? Biyya isaa ijaarrachuudhaaf Itoophiyaa taa'ee abaaruu qofa moo akkuma isaan jedhan sanu wanti Oromoo irraa eegamu maali? Sabboonummaan Itoophiyaa arrabsuudhaan mul'atus yookiin immoo argamus jira jettanii yaaddu? Itoophiyaa tana jalatti waan tokko waan si jaalachiisaatii jira waan si jibbisiisaatii jira. Waan gaarii keessa harkattee tokko ni jaalatta. Amma fakkeenya mana qabda mana bitattee mana kee kana keessatti yoo horteen tee hogguunuma duutee yoo qabeenyi kee hogguunuma bade manni kun riskiinaan taaneetta manni kun mijaanatti hin tolle mana kana keessaa bee mana biraa seenuu qabaatte maaliif qabeenyi kee barakaan godhanne mana kanatti ilmaan ati deesse mana kana keessa guddachuu hin dandeenye numa du'an so mee bakka jijjiirradheetiin ilaalaan ni jirti Itoophiyaa hoggaa yennu ifi baandiraa jaraatan hoggaa agartu gidiraa Oromoon jalatti agarte maqaa kanaan maqaa Itoophiyaa kanaan wallorraa jalqabi raayyarraa haga cinaasanitti kaabarraa hanga kibbaa baharraa haga lixaatte jechuudha. Hayyoottan Oromoo keessa dhume agarte lola bollootiin kaas Itoophiyaatiif alaabaa isaanii tana jalatti baalee yoo fudhatte lola baalee sanii guulallee fi galaa yoo fudhatte maqaa kana jala dhuman manguddoon afran qaloo dirree dhawaatti nama 60 ol guyyaa tokkotti karashanaman maqaa kanaa fi alaabaa tana jalatti. Eegas boodaahu Jeneraal Taaddee Birruu fudhachuu dandeessaa Hayilamaariyaam Gammadaa Maammoo Muzammir alaabaa tanaa fi maqaa kanaa fi sirna kana keessatti hakkitimaman Oromoon kumaataman sirna kana keessa maqaa Itoophiyaa kanaan harka caalaan ka dhume Oromoota Wallooti. Ka seenaanis manguddoon dhalootarraa dhalootatti jechi dabreelleen garsiisu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa hoggaa ja'an saniis mul'ata. Naannawa baha kana keessa baha Oromiyaatti ilmaan tuulama hedduutu jira. Warra amma Amaarri 15 Amaara Oromiyaa ውስጥ አለ ከጃን kun ilmaan tuulama kanaannawa sanirraa buqqaafamanii Oromiyaa keessatti Falastiin tahanidha. Akkuma Araba keessa Falastinonni Israa'el dheefa biyya Arabaa kana keessa facaanitti ilmaan tuulama facaan Oromiyaa guutuu keessa jechuudha. Harargeen tokko. Maaliifin kana jaa gaafa ati isaan kana agartu biyyuma tana keessatti alaabuma tana jalatti Oromoonni tuulama buqqa'anii maquma kanaan migraantii ta'an jechuudha. Kun seenaa if dandeesse kas yaadachiisu qaba. Hidda dhalootaa meeqaa sababa kanaan odoo waliin barin adda citee hafe jechuudha. Godaanniisa isa keessa uumuutu jira. Deebee Itoophiyaa tana keessatti Islaama taate iida kabajuun hin danda'amu ture. Namnummaan maqaa Islaamaa qabu paarlamaa san seenee bulchuu hin danda'u. Bulchiinsa impaayeraa kana keessatti. Islaama qofaa miti amantii biraatu Protestaantii yoo qabaatte. Only for Orthodox jechuudha. Takka yoo keessa deemte waa hedduudha agarte jechuudha. Kanaaf maqaan san maqaa godaanninsaati. Malee maqaan san silaa humaa godhuu baate namni maqaa waan jibbuuf hin qabu. Kan ammoo sirni san
sirni maqaan san baafate maqaa Itoophiyaa san baafate sirnichi san. Sirnichi alaabaa tana qabu kanaatu ummata keenya kana godhaa ture. Tanaaf biyyee san balaalee jibbina, tanaaf alaabaa san jibbina, sirna san jibbina. Isaan alaabaa isaanii bakka isaanii dhaabbachuu danda'an. Maqaa san ganda isaaniitiin yaammachuu danda'an. Ammoo Oromiyaa keessatti ageenistii kana faayit godhuun nurra jiraata. Sistamni Habashaa hundeedhaan baduutu irra jiraata. Kana cufaaf koozii ta'e sistama sani. Sistama isaan achi keessa kaayyatan ilmi namaa hin du'in abalullee ta'u la abaluu daaqoo machaannasa jechi hin je'amin hin jiru saba guddaa kanaan. Jecha isaanii sanii dhimma bahuun barbaadu. Jecha kana firraa hambisuuf ati sirni kun baduu qaba sirni Habashaa. Itoophiyaan san bakka irraa dhufte deebi'utu irra jiraata. Alaabaan isaanii ganda isaanii deebi'uudha jiraata. Taa'anii arrabsuun balaaleffachuun hiikkaan qabu. Anamma taa'ee goobanaan akkana godhe Minilik akkana godhe it doesn't make any sense. Hagaan jecha lameen san sanii balleessu waan qabsoo hidhannoo jabeessuun dubbadheen irra bu'aa harkadha. Seenaadha that has been for history. Kaleen jiraannu jechuun boruu jiraanna malee. Teenya waan kanarratti mataa if dhukkubsuun ammaaliif akka barbaachisuu naan galu. An Oromoo hoggaan miidiyaa tokko tokko dhaadu waan Habashaa bara meeqa haasawannaa aarsa. Maaliif habara sanii yeroo teenya balleessina. Ammarraa kaanee maal godhuu qabneennee maal afaan kaayyannee nuti. Akka ummataattis maal sanirratti yeroo teenya hin balleessina. Minilik fixe warra keenya, godaansisa warra keenya. Seenaa gadheen urra hojjete. Maaliif isa dubbachaa oola'an? Seenaa isaa guduunfee dhalootaan barsiisa. Gaafa Oromiyaan walaba taate mana barumsaa keessatti dhaloota barsiisa. Dhaloonni ummata san akka balleessuu fi miti kan hin barsiisu. Seenaa sabni kun keessa dabre beekuu qaba je'eetiin barsiisa. Biitii takka seenaa gaariis seenaa hamtuus qabdi. Akkuma seenaa hamtuu gaarii barsiisan seenaa hamtuus barsiisan jechuudha. Kana ummanni Oromoo ammoo aan akka sabaatti yoom caala jabaatee ka'uutu irra jiraata. Yoom caala an dhugaan si hima Habtaamu namni tokkoo fi lama har'a Itoophiyaa qabatee fiigu umrii isaa hanga inni jiraatu hin beekamu. Umrii Rabbi harkaa qaba waan ta'eef. Garuu sabni kun haga sabni addunyaa jiru jiraata. Nama umrii gabaabduu jiraatuuf je'ee gaafii saba Oromoo dabarsee kan nuun narra hin jiraatu. Gaafii uummata Oromoo undermine godhuun narra hin jiraatu. Godaannisa biraatiif saba kan afeeruun narra hin jiraatu. Kanaaf uummanni Oromoodhaa jabaatee wal qabatee qabsoosaa ta dhugaa, qabsoosaa ta haqaasan itti fufuutu irra jiraata. Arra waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessa jira. Bakka hin jirre hin jiru. Ijoollee tana cinaa dhaabbannee jajjabeessuudha qabna. Warrummaan karaa nagaa huduu silaa beekanii waraanaan kashlabbee durree jechuu dhiisanii waan isin jirtanii fi mootummaan kunuu hafuura nu baafachiisu jira ja'anii silaa recognize godhanii. Gaariidha. Sanumaas dhugaan jirtu san waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhugaan bakka lama hin jirtu bakkuma takka jirti. Dhugaan waraanuu bilisummaa Oromoo bira jirti. Dhugaan bakka lama hin jirtu. Itoophiyaa Oromiyaa dhugaan Oromoo Oromiyaa bira jirti. Oromoota bira jirti jechuudha. Kana an ammallee dhaloonni xixiqqaan Oromoo gabrummatti afeerinaa hin jedhu. Taate adde Saamiyaa gaafii cimaa tokkoo fi yaada xumuraa ittiin dabalte. Gaafii kiyyaan dhumaa yaada kiyya qofatu furmaata. Karaa kiyya qofatu sirriidha. Karaa kiyyaan ala namni deemu yookiin ilaalcha kiyyaan ala ilaalcha paartii kiyyaatiin ala ilaalcha daandii kanarraatiin ala namni deemu gantuudha jedhanii namatti duulu. Kanatu qabsoo Oromoo laamshesse jedhu namoonni hedduun. Waan kana akkamitti ilaaltu yaada xumuraa Oromoodhaaf qabdan jechuun naadama. Laal wahuma lama garaagarummaa yaada keessummeessuun barbaachisaadha. Garaagarummaa yaada karaa nagateen bifa kabajaa bifa miidhagaadhaan gaariidha. Garuu warri kaampii Itoophiyaanistoota keessa jiru walamachuu hin dandeenye. Karaa kiyyaan dhugaas jechuu hin dandeenye. Karaan isaanii lachuu tokko waan ta'eef jechuudha. Isaan karaan keenya tokko jedhanii yoo dandeen paartii tokko ta'uu walitti dhufanii haasawanii karaa Itoophiyaatti dimokiraateessan san istirateejii lafa kaayyachuudha. Karaan kan karaa qabsoo hidhannooti. Qabsoon hidhannoo jaalattee ijoolleen dhukaasa baadhattee gaara keessan teessu. Ijoollee fincila diddaa gabrummaatiin TPLF Ihaadig buuftee
maraata masaraa san irra baafteetu dhiibamee gaara akka seentu godhame. Wallisaa artistii Oromoo 4 kiiloo siitu aana jeeqa qubaan garsiiseetu sirna kanaan nyaadhame namicha maraataa kanaan. So ijoolleen tun ijoollee waboon ijoollee miti hayyoonni waraana bilisummaa Oromoo kun dhugaa harkaa qaban. Karaa keenya dhugaallee yoo ja'an waan irraa ka'anii ja'an qaban. Dhugaa saba kanaatti dhabame waan ta'eef. Dhugaa saba kanaatti ukkaanfame waan ta'eef. Saba kanaatu gidirame waan ta'eef. Julmaan ajjeefamaa jira waan ta'eef. Arraffamaa jira waan ta'eef. Karaa kiyyaa dhugaadhaa hojjan isaan ittiin boonuu qaban. Dhugaadhaas dhiibamanii bahan. Ni ari'aman. Mana hidhaati gabbaanii irra shanaman. Oromootti kabajaa uumuuf Oromoo akka sabaatti mataa ol qabuudhaaf kabajaa saba kana godhuudhaaf karaa kiyyaa dhugaadha kajee nama ibidda harkaa qabu. Kaan taatu amata 4 hoggaa elekshinni ga'e qilinxoodha seena hoggaa abbaan fedhe elektitee kiiloo 4 baanan seene mana hidhaatii ba elekshin amata 4tiif deeme jechuudha. Koot jecha abba maraaraan jedhan ganna 50 guutuu Itoophiyaa dimokiraateessuu fi carraaqaa turree jedhan. Ganna 50 maal tofe kana booda ganna 100 akkasumatti itti fuftaati. Lubbuma namaa gumaachisaa gatii itti kafalchiisaa ijoollee wareegaatuma ganna 100 dhufu amata 100 duraas Itoophiyaa keessa dimokiraateessuuf carraaqaa turreetta. Kun dhumaatii argachuutu irra jiraata. Kun dhumaatii argachuutu irra jiraata. Warri even hidhannootti amanuu fi warri karaa nagaa jiru dibeet godhuu danda'uudha qaban. Itoophiyaa keessatti haga taakkuu lukkuu takka gaafiin Oromoota deebitu hin jirtu. Tabadduu yoo taate malee. Tabadduu yoo taate. Gaafiin Oromoo bannaani Amaarri Gondar irraa seenee lafa Tuulamaa kiiloomeetirii meeqa saamaa jira. Amaarri Shawaa Wallagga Bahaa seenee kiiloomeetirii meeqa saamaa jira. Liyyuu Hayilii Amaaraa Boorana naqanii lafa saamsisaa jiran. Kana kadhaabuu danda'u abbaa humna qabuu fi abbaa hidhannoo qabu hidhannoon teenyaatti fuftuu hin jaa hidhannoo jabeeffachuudha. Kabiraa tokko Oromoo baasuu hin jiru. Kaan maaltu jedhama? Yaaduma xumuraa akkana kaastanii fi tarii kanuma wal qabatan fakkaati. Yaada xumuraa an ammallee kaniin jiru. Oromoon saba tokko karaa adda dhaquun qabu. Saba tokko gaanu sabuma tokko. Oromuma Booranumaa fi Bareento wanni biraan jiru. Kaan dameeleen tan nuti akka gosaatti ibiddatti gallu qabne jechuudha. Nu cufti hoggaa waan Oromoo dhufu nu gosaa fi ibidda balbala bakka buuneeti miti. Oromoo taanee waan Oromoo mirga isaa dhabeef. Mirga kana waliin falmanna. Warri akka gandaa gootanii dubbii Oromoo naannoo tokko shifti gootan. Akka amantii gootanii ilaaltan. Tokko faarsitanii tokko abaartan. Tokko hayyuu keenyattanii tokkoon gantu jettan. Sirriidhaa miti. Kana ummataaf hin jaa akka ummataatti. Akka ummataatti. Ummanni keenya dogoggora seenaa keessa akkan seenne. Walqeequun waan jiru. Adda bilisummaa Oromoo keessatti walqeequun waan jiru. Walqeena. Wanni tokko karaa malee deeme qeeqaan wal dhaabna. Qeeqaan rabaa odoon ta'in qeeqa waa tolchuuti jechuudha. Kanaaf abaluu xiyyaamaatu abaluu xiyyaammaa kana jechuun abaluun kan kaate waaytuunis abaluu keeti kana beeki. Abaluu keeti abaluu biraatii miti. Kanaaf Oromoon polotishaanota Oromoo tokko fi qabee kaan ala goomsuurraa akka dhaabbatuun gaafadhaan maqaa uummata Oromootiin. Nun baasu kun warra hoflaan nu godha. Yoo dandeenye karaa daandii haqarra hin jiraanne gorsinee daandii wal deebisu. Yoo dadhabne teenya uummata bal'aa dura dibeet goone wal amansiisu. Uummanni kiyya akka uummataatti akka walitti hin buune. 2008 waan keessa dabarreni beektan. 2004 waan keessa dabarreni beektan. 2091 kun cufti godaannisa nu dhiisee deeme qaba. Godaannisa biraa ida'achuu hin dandeenyu. Warri siyaasaatis warri waan kana jalaan waa gootan piliis dhaaba uummata waliin buusu. Dhaaba uummanni Oromoo dadhabe, uummanni Oromoo daadarkaawee jira. Uummanni Oromoo daadarkaa diinni godhurraan daadarkaa polotishaan Oromoo keessa seenuu hin qabu. Hayyoonni Oromoo taatu waan waliin jettan mana duuba waliin ja'a. Waan isin waliin jettan Habashaan fudhatee ajandaa godhatee waan irraa shubbisuuf hin qabu. Mana duuba fixadha. Kalee wajji nyaattan, kalee wajji dhuydan. Karaan Oromiyaa fi Itoophiyaa
خران أوروميا موهتا خران بلسوما موهتا خران بلسوما هجرين ساتيس إفا خران إثيوبيا أوروموداف خرا خسارة خرا بدي خرا جونسايد دبيرا أورومورا ديبس وان تيفين نغيا أكا إرائفيو نمني توقع تجالتف يادا أورومو بلسوسي فيدي فلتشون سرنجرات أبريس خيتواتو يادا سبا يادا غافي أورومو ديبسو قفا جلاهيري رونجا فياتا والفاد دابتان Tole adda Saamiyaa sinis yeroo keessaniin galatoomaa siniin jedha maqaa raawwattoota tokkotti. Kabajamtoota raawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwoork filattanii fi yeroo keessan fudhattanii waan dhaggeeffattanii fi hedduu galatoomaa siniin jedha. Ani Habtaamuu Tasfaayit keessummaan kiyyarraa adda Saamiyaa Usmaanii. Ammas irra deebi'ee adda Saamiyaadhaan hedduu galatoomaa siniin jedha. Daawwattoonni keenya sagantaawwan wajjin yeroo gaarii qabadhaa afayyaana ta'a. Sagantaa biroo deebina hangasitti yeroo gaarii. الشمع حركة فوني كما جمت في دعوة توتا خلصة كوش ميدياني قوتما كرفتك دكاني قبرما أورمون هرّا مالكي سجرة أسرتي إيادة مال قبل بلو أجندة وشارة صفي حتى يالو مجلس أصل هنا بزي مجلس سبيو